Ayyuun har'a hiyoot taarikii dubbistee moo nu gaddisiistee moo maalidha jenna gaammare. Diyaaspooraa Ameerikaa miti. Diyaaspooraa makan taatanii na fudhadhaa iyyuu. Adaraa keessan na fudhadhaamee. Dhiphina kana keessa na fudhadhaamee jette. Gadammoo jechuudha. Ammumayyuu osoo Saayidoo faana jiruyyuu diyaasporaan na jaallatu jira. Diyaasporaan ana jaallatu kan haga amma jireenya kootiif gaddeena jaallatu jira. Ani garuu Saayidoo qofan jaalladha. Namni na jaallatee annama sanan jaalladhu. Jette har'ammoo as deebitee na fudhadhaameeyyuu duwwaan jira. Mana duwwaa keessan jira. Jette jechuudha. Sumayyaan immoo maayittee Saayidooyyuu du'aayii goosisiif naan jedhe namni jiruusaa duriitti akka deebi'u amalasaa duriitti akka deebi'u du'aayii goosisiif mee jedhanii. Nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u egaa jiraattan magaalaa keessan eegaa kan Sumayyaallee waan raaftee siniif fidee dhufe waan silan dubbanne kan ayyuullee aggeeffadheera. Ayyuu miira keessa nu galchite nu gaddisiiste yaa waanuma dura itti maaturredha kan isheen amma miimoraayiz gochaa jirtu anarraa baradhaa itti waggaa meeqa irraa baranneeti jirra anamma jechuudha anamma toon heerume nama jaalladhutti toon taane nama na jaallatutti hin heeruma osoon heerume jechuudha hin heerumu iyyuu malee meeqa heerumtadha gaa kottaadha ani siniin jedhe malee maane ano durin kee agale gabaasa durin nagadadhee gale bira siniif hin jedhe malee inna ayyuun boo'icha kana keessaa fuutee jirti. Sumayyaanis yamanteessee Saayidoo jiruusaa duriitti akka deebi'uuf namni du'aayii goosisii fi sheeka bira geessum jire du'aayii naa goosisaniif akkas jedhanii maaliif seetan waa'ee siirii sana dudubbataa turte. Yaa'anii Sumayyaanii afaanii baafattee dubbattu malee Sumayyaan barteetti akka wanti ta'e irratti godhamee barteetti. Garuu isheen ani ittiin amanuu jette. Tokkoffaan Rabbi tawakkaltu alallaa jette. Tawakkaltu alallaa miti Rabbi tokkichatti amanuu dhabde erga Rabbi tokkichatti amane immoo ani shakkuu akka jedhamuuti. Asiirittiin amanuu jette. Auzubillah min shaytaan jette. Erga akkas jette waa'ee siiriitiin bakka hin qabdu jechuudha. Garuu immoo maalidha? Namni immoo shakkiitti gasheera. Maal jedhee? Saayidoodha du'aayii goosisii. Jiruusaa duriitti hin deebi'a. Woomatti irratti godhame malee jaallatee miti. Jaallatee miti kan ardii kana waliin ga'u innillee. Atumti kunillee kan taa'uu diddee gad dhaabachuu diddee fi isaa goosisii jedhanii. Isheen garuu nan goosisa nan dhiisisa siin jennee ani ittiin amanuu jette. Ani tawakkaltu alallaa jette. Dhugaadha. Akka kiristaanaattu hin shakkin hin sodaatiin malee xibaarri sirratti hin dalagu. Sini galee ati hin shakkin sodaatiin malee xibaarri sirratti hin dalagu. Xibaara amma abbaan fedheewu xibaaraa oola xonoqqolaa oola daggamaa oola garuu maani darbinee jiran namti maaliif beektu? Ati laphee kee guutuudhaan waaqayyoo kee amanannaa sirratti hin hojjetu. Maaliif inni si faana jiru sasaan faana jiru hin caala waan ta'eef sirratti hin hojjetu. Yoo akka kanaa ta'e Sumayyaan kanatti amantii yoo ta'e ishee irratti hin hojjetu. Baafnum ta'amma. Bofa kuttee too hojjetteewu irratti hin hojjetu. Amantii kee murteessaadha. Amma amantiin kee murteessaadha jechuudha. Sumayyaan illee akka akkas ta'e yoo itti manillee she don't care dhimma tokko ittiin qabdu waan sanarraa jechuudha. Garuu isheen maayetti hillik milaacc yaasuuxaalee jette. Hillik asizonyi hillik milaacc yaasuuxaalee jette jechuun xiiqii na qabsiise xiiqiin immoo folee nama liqimsiisaa jette. Dhageessaniitu xiiqii keessa Saayidoo waan nagasheef akka nama folee liqimseeti ani waan jedhame sana nan mirkaneeffadhaafanii anillee akkuma isaa as dhufee biyya kana dhufe amma mirkaneeffatteetti jechuudha.
dhuguma Saayidoo akkasiin goone mirkaneeffattee jirti. Garuu gara Ayyuutti yoo as deebine immoo jechuudha. Saayidoon engaddamaa hidhiseeta. Ayyuuni sifaananii dubbiillee qabatte viidiyoolee nafaana dalaguu diddee ati deemna mana kana keessatti illee nan argitu jettee ishi ani ilmaan kiyya naan caaltu yoo fedhashii ta'aates yoo fedhashii miti ta'e yoo deemtes ani dhimmadha ilmaan kiyya garuu naa hin caaltu. Isheen immoo maayetti ani cal jedhee mana keessa taa'uun hin dandeenye qofaa jiraachuu natti ulfaate na fudhadhaayii jette. Dheengaddamu murteeffadheera har'ammoo na fudhadhaayyuu jette. Innaa Ayyuudha maaltu malaa jettanii akka yaada keessanitti hime. Amma Saayidoo fi Sumayyaan ijoolleen wal biraa hafuu hin danda'an abadan. Sumayyaan illee sobdi malee Saayidoo irraa hafuu hin barbaaddu. Maayetti seetani kan isheen keessa baatee isheen fuudhe suni haxaarra'uu fi qaxxe jedheen deeme hin bareeddu jedheetti kolfite. Kana jechuun maal? Saayidoon isaa taate fungaa taate fokkistuu bareedduu taate iddoo sana maaliif seetan beektu dubartii ana caalaa bareedduu wayii maal wayii fuudhe moo akkasumatti waama wayii fuudhee jechaadha. Falama bareedinatti illee gadi buutee qoonjoo ayidandamni jedhee naxxaarraa deemeetteetu hin kolfite. Akka kunuma muudii ishee irratti qabsiisu bartee maa kolfitere? Saayidoo irraa hin haftu isheen. Ofumaa naannofte malee Saayidoo irraa hin haftu. Haga bareedinaan amma fakkeenyaaf dubartoonni tokko jaarsi isaanii naa fuudhu utuma hamma ishee duraallee fuudhe waan fokkistuu tokko fuudhedha. Eeyotu gareen ishee dura gareen jaartii ishee dura focee tokko fuudhe waan fokkistuu wayii fuudhe. Ishee duraatiniiti ishee duraa caaladha. Isheen immoo maayitti kan na caalu fuudhe moo kan naa gadi fuudhe jettee isheen immoo sarchi gootee ilaalte jechuudha. Na caalti moo nan caaltu niitiin ni fuudhe. Ayyuullee masakkarteettii fi Sumayyaan dhugaa waaqa akka isheen bareedduu taate bareedinaan haftee tokko hin qabdu jettee dhugaan sin hin jedha. Ayyuudhaaf ragaa baatetti. Maaliif waan ilaalaa irra waan ta'eef fokkistuudha too jetteewu nun ija keenya moo sanamni dubbatu ija keenya namti renna. Ayyuuni jette bareedinallee waan haftee qabdu. Tokko waan haftee qabdu garuu qalbii haftee jette. Qalbii moo rabbiin namaa kennaa jettee yeroo sana dhugaadha. Na Ayyuun har'as taana bareedina waan haftee qabdu. Malaloodha dhugaa dubbachuuf ilaala moodelistiidha. Konkonee bareedduu shanqaaxaadha. Garuu maal godha? Carraashi bade. Carraashi immoo isheen nama osoo dura nama miidiyaati taate piraankii kana okeettee fudhatti turte. Garuu isheen dura nama miidiyaa hin turre Ayyuuni. Nama miidiyaa miti. Anuma fakkeenya waan tokko too hojjetanii piraankiidha naan jedhan nama miidiyaa waan ta'eef okee piraankiidha dee naan darba. Isheen garuu isuma sana qabattee haftee har'a kunoo boo'icha maayetti aniversariin kiyya gaheera aniversarii kiyya boo'ichaan hin kabajadhaa Ayyuu waggaa tokko ta'ee kunoo ji'a kana keessa na jalqabee waa'een suni ammallee ani qofaa kiyyadha jette. Anyways ani maal gochuu dandeenya mee Ayyuudha maal jettan isin furmaan ufteetu maayetti ani isinittiin bu'aa nama hundumaa loleera maatis loleera garuu isinittiin bu'aa isinittiin himadhaa jette. Isin keessaa anis tokko mitiira inni isheen dhaggeeffadha. Mee Ayyuudha yaada akkamii kennitan isin? Yaa'u arrabsoo isaa wanti ta'eera mitiira positive. Maaluun ta'eera sababii ishiitti kun dhufe ammoo gara furmaataatti deemna. Gara furmaata amma duubatti deebi'anii maaliin kun isaa bakka amma jedhame dadhabamni amma garuu maali furmaan? Ayyuudhaaf furmaanni maali? Ayyuu yoo ofii murteeffatte Saayidoon hin miidhamu baay'isawee. Ayyuun ofiishii yoo murteeffatte Saayidoon hin miidhamu. Garuu Saayidoo yoo ishee irratti murteessee hin ta'u. Saayidoo yoo ishee irratti murteessee namoonni dubbatan illee jiru. Ayyuu mataa ishiif illee hin ta'u. Ayyuun garuu mirga qabdi irratti murteeffachuudha. Yoo murteeffatte kun naataa yoo jette meesi maayetta. Yaada kennaa fi arraba qofaan dibata. Namni gaafa nama qeequ sin qeeqa gaafa yaada bareedaa namaa kennus yaada bareedaa gaafa nama gorsus nama gorsa akkaataa inda huneetaa'u jedhama. Inda huneetaa'u jechuun akkuma haala sanatti
akkuma haala sanaatti akkuma dhufaatii sanaatti akkuma yaada sanaatti yaadni kennama. Anaafis yaada naa kenname adallee nan dhiisina.